maaramii fawaaqessitu fannoo fawaaqessitu isin waaqni keessan baay'eedha jechuudhaan yeroo baay'ee shakkitoonni kan isaan dubbatanii. Kana jechuun maal jechuudha? Waaqni keessan baay'eedha gaafa jedhamu maaramiitiin akka waaqaatti, ergamoota akka waaqaatti, fannoo akka waaqaatti waaqessineetu moo maalirraatiin kan ka'edha yeroo baay'ee shakkitoonni yaada kana gaaffii kan isaan. Namtichi jalqabumayyuu kufaatiidhaaf ka'eera waan ta'eef jechuudha. Akka hin kufneef immoo sirriitti waa'ee amantaa kanaa beekuun barbaachisaadha. Waa'ee waaqa baay'ee hin qabu. Ortodoksii tawaahidoon waaqa tokkicha qabdi. Macaafa qulqulluu irratti cuuphaan tokkodha, amantaan tokkodha. Amantaa baay'een eessaa dhufe? Addunyaarra kan guute kun eessaa dhufe kan jedhu? Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoon ni amanna. Amiin. Kabajamoota jaallatamoota maatiiwwan Waaqayyoon kan jaallattan, Waaqayyoo isiniin kan jaallatu hordoftoonni chaanaalii keenya Wangeel Tuubii fi Yeroosan Tuubii akkasumas barsiisaa keenya Gabra Maariyaam hundumti keessan akkam jirtu, akkam yoo nageessan akkamiin turtanii. Guyyaa har'aatiin kan nu qaqqabsiise Waaqni keenya galannii fi ulfinni teessoo isaa Aariyaam irratti isiniif haa ta'u jecha hunda dursa baga ayyaanota guyyaa har'aa kabajamee yaadatamee ooluutiin geessan baga wajjumaanuu geenye. Guyyaa har'aa kana karaa Wangeel Tuubii keessummaa qabadhee dhufeera. Keessummaan keenyas barsiisaa faarfataa Dajanee Gurmeessaa jedhamu. Baga nagaadhaan gara istiidiyoo keenyaa Wangeel Tuubiitti nagaatiin dhuftan jedha. Guyyaa har'aa kana gaaffii xiqqoo muraasaatiif mariidhaan qabanneetu dhufnee jirra. Hunda dursa egaa hordoftoonni chaanaalii keenya barsiisaan keenya karaa gola faarfannaa fi akkasumas dhangaa lubbuu barnoota garaagaraa faaruuwwan garaagaraa nu dabarsaa kan isaan jiranii. Akkuma beekamu egaa Oromoon gaafa maal jedhaa quncee wal qabatteetu harba hiiti, mixiin wal qabatteetu laga ceeti jedhama. Akkuma beekamu mana amantaa keessatti eenyumtu beekaa eenyumtu wallalan hin jiru. Isiniin tajaajilaa kan jiru hundumti keenya wal qixa jechaadha. Tajaajilaan tajaajilaa tokko hin caalu. Minaalbaata kennaan kennaadhaan aangoodhaan wal caaluu dandeenya, garuu tajaajilummaadhaan garuu kan lallabnu wangeela Kiristoosidha waan ta'eedhaaf bara kana keessa mee gaaffii shakkitoonni kaasan lamaan tokko kaasna. Akkuma beekamu isin waaqni keessan baay'eedha. Mikaa'eliif waaqessitu, Gabreeliif waaqessitu, Maaramiif waaqessitu, Fannoof waaqessitu. Isin waaqni keessan baay'eedha jechuudhaan yeroo baay'ee shakkitoonni kan isaan dubbatanii. Kana jechuun maal jechuudha? Waaqni keessan baay'eedha gaafa jedhamu maaramiitiin akka waaqaatti, ergamoota akka waaqaatti, fannoo akka waaqaatti waaqessineetu moo maalirraatiin kan ka'edha yeroo baay'ee shakkitoonni yaada kana gaaffii kana kan isaan kaasan. Gola galatooma. Egaa yeroo baay'ee shakkitoonni gaaffii kana gaafa kaasanii tilmaamarraatii kaanii. Tilmaama gaafa jennu karaa ittiin namoota amantaarraa kuffisanii fi amantaa keessaa baasanii gara ofii isaaniitti kan ittiin fiduu danda'an ni ta'a ni malaa jedhanii tariitii namoonni waa'een amantaa Ortodoksii tawaahidoo isaaniif hin galle karaa kanaan arganna jedhanii karoora mataa isaanii baafatan ta'uu danda'a. Kana gaafa jennu namni tokko waa'ee amantaa kanaan beeku yoo ta'e Ortodoksii maal akka ta'e, tawaahidoo jechuun maal akka ta'e, mana amantaa kana keessa gaafa jiraatu seera mana amantaa kanaatiin macaafa qulqulluudhaan bu'uureffamee akkamittiin akka jiraatu hin beeku taanani raafamuun isaa oolu. Kanaa miti jechoota kanaa gadi ta'anii kufuu danda'a jechuudha namni. Maaliif yoo jenne namtichi jalqabumayyuu kufaatiidhaaf ka'eera waan ta'eef jechuudha. Akka hin kufneef immoo sirriitti waa'ee amantaa kanaa beekuun barbaachisaadha. Waa'ee amantaa kanaa qorachuun barbaachisaadha. Sababiin isaa maaliif namoonni ofii isaanii kufanii nama kuffisuu waan barbaadaniif. Isa kanaan akka hin kufneef immoo macaafni qulqulluun maal jedha kan jedhu beekuun barbaachisaadha. Kana gaafa jennu isin waaqa baay'ee qabdu, Mikaa'elii waaqessitu, Gabreelii waaqessitu, Arseemaa waaqessitu, taabonni keessan baay'eedha. Kanaafiyyuu isin waaqa tolfamaa waaqa baay'ee waa waaqeffattaniifiyyuu waaqni dhugaan nu bira jira. Kanaaf kootu Yesuusitti amane jedhanii namoonni baay'een karaa adda addaatiin namoota amantaa isaan irraa kaachisuudhaaf kan kaatan. Nuti waaqa baay'ee hin qabu. Ortodoksii tawaahidoon waaqa tokkicha qabdi.
Macaafa qulqulluu irratti qulqulluun Phaawulos Efesoon boqonnaa 4 lakkoofsa 5 irratti gooftaan tokkodha, cuuphaan tokkodha, amantaan tokkodha. Amantaa baay'een eessaa dhufe, addunyaarra kan guute kun eessaa dhufe kan jedhu adeemsa mataa isaa danda'e qaba. Kaasuun barbaadu. Garuu gaafii gaafatameef amantaani tokkicha akka ta'e beekuun barbaachisaadha. Waaqnis tokkicha akka ta'e beekuun barbaachisaadha. Cuuphaanis tokkicha akka ta'e erga beekne waaqni sun immoo eenyudha kan jedhu beekuun barbaachisaadha. Kanammoo beekuudhaaf macaafa qulqulluu garagalchinee dubbisuu qofa nu barbaachisu. Namni jalqabuma gaafa mana amantaa keenyatti dhufu waan isaa laattamu tokko jira. Waaqa waaqessinu akka addaan baasee baruuf isa keessatti immoo akka inni cimee amantaa isaatti jabaatuu fi manni amantaa keenyaa kadhannaa ni laattiif. Kadhannaan kun galata yeroo hundaa yookiin immoo galata maaramii jedhama. Galata yeroo hundaa kana keessatti eenyuun akka waaqessu, maaliif akka waaqessu dabalataan sirriitti ka'ee jira. Hundee amantaa jedhee jalqaba. Kadhannaan keenya. Hunduma kan uume waaqa tokko kan ta'u Waaqayyo Abbaatti nan amana. Asirraa kaanaa jechuudha. Hunduma kan uume, hundumni fettara. Hunduma kan uume waaqa tokko kan ta'u Waaqayyo Abbaatti nan amana. Samii fi lafti kun osoo hin uumamin isa wajjin kan ture ilmatti nan amanaa jedha. Hunduma kan uume waaqa tokko kan ta'u waaqa Abbaatti nan amanaa, isa wajjin kan ture waaqa ilmaatti nan amanaa. Erga jedheen booddee waa'ee Hafuura Qulqulluu kaasaa jechuudha. Hafuura Qulqulluun isa wajjin kan ture Hafuura Qulqulluuttis nan amanaa. Deebisee dhumarratti gaafa kaasu egaa amantaa kana keessatti yookiin immoo barnoota kana keessatti gaafa gabaabsee kaa'u waaqa tokko kan ta'e Sillaasetti akka amanuu dandeenyu fi amanuu akka qabnu kaa'a jechuudha. Amma akkan sila jalqaba kaase waa'ee hundee amantaa yoo kaasne namni kamiyyuu jechuudha asirraa barachuu ni danda'a. Hundee amantaarraa jechuudha. Hundee amantaarraa namni barate kadhannaa guyyaa guyyaa jecha. Kadhannaa guyyaa guyyaa keessatti namni hubate sirriitti barateera ta'e amantaan tokkicha akka ta'e ortodoksiin eenyuun akka amantu beekuun isa rakkisu jechuu barbaade. Kanaafuu Arseemaa qulqulloota wareegamtoonni jiru, toloonni jiru, ergamoonni Waaqayyo jiru. Kibir lammiggabaa kibir situuti. Kabaja warra barbaachisuuf kabaja kennaafi. Kabaja kana immoo eenyutu kenneef Waaqayyotu isaaniif laate. Qulqulluun Phaawulos ergaa isaa warra Roomeedhaaf erge boqonnaa 8 lakkoofsa 33 irraa kaasnee gaafa dubbisne erga Waaqayyoon akka waan isaan cubbuu hin qabneetti isaan lakkaa'e kennaa isaaniif kenne eenyutu isaan addeessuu danda'a jedhee kaa'e. Erga Waaqayyoon isaan filate, erga Waaqayyo kennaa kana isaaniif laate namni kamuu isaan irraa kaasuu hin danda'u. Fakkeenyaaf namoonni baay'een waa'ee kadhannaa abbaa keenya isa jedhu irratti gaafii mormii kaasan jiru. Yaa abbaa keenya samiirra kan jiraattu inni jedhu macaafa qulqulluu keessatti Yesuus Kiristoos duuka bu'oota isaa barsiiseera. Yaa giiftii keenya dubaroo Maariyaam nagaa ergamaa qulqulluu Gabrieliitiin nagaa siin jenna kan jedhu immoo mataa keessan itti fuutanii ittiin durboo maaramii waaqessuudhaaf fiddanii ittiin maqaa ishii waamtu malee macaafa qulqulluu irra hin jiru. Kan ammoo mataa keessan ofii keessanii itti dabaltan jedhanii namoota burjaajessuudhaaf kan kaan jiru. Eessumayyuu hin finne macaafa qulqulluu irraa finne. Kabaja akka dhiyeessinuuf kan baranne ergamaa Waaqayyoo irraati. Qulqulluu Gabriel irraa baranne. Fakkeenyaaf Luqaas boqonnaa 1:28 irratti ergamaan Waaqayyoo qulqulluu Gabrieliin Waaqayyo abbaa biraa ergamee gara biyya Naaziriit Galiilaa bakka jedhamtu gara durboo Maariyaam gara durba Yoosefiif kaadhimate tokkotti dhufe jedha macaafni keenya. Dhufees nagaan siif haa ta'u yaa ayyaana qabeetti yaa ulfina qabeetti jedhee nagaa kabajaa isheedhaaf dhiyeesse. Kanarraa kan kennutis nagaa kana kan arganne kan baranne ergamaa Waaqayyoo irraa. Kan erge immoo Waaqayyoo. Maaf ergite jechuu hin dandeenye. Maaf kabaje jechuu hin dandeenye. Eenyutu kabaje? Waaqayyotu kabaje jenneera. Erga Waaqayyoon akka waan isaan cubbuu hin qabnetti isaan filatee namni isaan addeessuu hin danda'u jedhee Phaawulos akka kaa'e kan isaan filate Waaqayyoon. Kanaaf kan Waaqayyoon filate kana kan Waaqayyoon kabaje kana kabajuun barbaachisaa waan ta'eef manni amantaa keenya nagaa ergamaa qulqulluu Gabrieliitiin yaa giiftii keenya dubaroo Maariyaam nagaa siin jenna jennee nagaa kana dhiyeessa. Maqaa keenyan hin jenneen. Kan jechaa jirru maqaa yookiin immoo nagaa ergamaan Waaqayyo qulqulluu Gabriel waaqa abbaa biraa dhufee ergamee nagaa ittiin dhiyeesse sanaatiin kennaa ishiin qabdu sana ibsuudhaan simboo ishiin qabduu fi ulfina ishiin qabdu sana ibsaa maqaa ishii waammata. Qulqulloonni immoo maaliif qulqulloota waammanna? Maaliif Mikaa'eliif Gabrielii waammanna kan jedhuuf immoo macaafni keenya deebisee waan akka isaan itti waammachuu qabnuuf kaa'eera.
naannoo warra waaqayyoon sodaatanii ergamoonni waaqayyoo ni oolchu jedhee faarfannaa 34 irratti lakkoofsa 7 gaafa dubbisnu ergamoonni waaqayyoo naannoo warra waaqayyoon sodaatanii waaqayyoon sodaachuu jechuun warra dhugaadhaan deddeebi'an warra abboommii waaqayyoo eegan ni oolchu rakkina isaanii keessaa sin baasu erga jedhee immoo faarfannaa 90 lakkoofsa 11 irratti immoo dhufee miilli kee dhagaatti akka hin buuneef ergamoonni waaqayyoo harka isaan irratti si baatu. Namni tokko ergamoota waaqayyoo samiirra kan jiraatan foon kan hin uffanne mitiiti namniyyuu gaafa nama kabaje nama kabaja. Nutis ergamoota waaqayyoo gaafa kabajnu gargaarsa akka kanaa nuuf godhu jechuudha. Museen Gibxi keessaa gaafa ba'u dhiphatee ture. Uummata amma kana baay'atu maal godheen galaana Eertiraa fuudhee ceessa jedhee innaa dhiphachaa turetti atis keessaa nan baasu taanaan nan baasiin jedhee waaqayyoon kadhachaa ture. Musee siin baasi, siin boqochiisaasi, deemis sodaatiin ergamaa koo si dura nan ergaa. Innis karaa irra si gaggeessa biyya nan isigittis si galchuudhaaf si qopheessatti akka si galchuuf immoo isa laalii deemi. Maqaan kiyya immoo isa keessa jira waan ta'eef isaan mormitee irratti hin ka'in jedhee seera boqonnaa 23:20 irratti dubbate. Isaan mormitee irratti hin ka'in maqaan koo isa keessa jira. Ati maqaa kiyya sana tuffattee isa isarra jiru sana tuffattee isan siif erge sana tuffattee irratti kaata yoo ta'e inni irra daddarbaa keessiif hin dhiisu. Cubbuu keessiif hin dhiisu. Kanaafiyyuu akka inni sitti hin muufanneef irra daddarbaa keetiif immoo akka inni sitti hin muufanne isaan mormitee isa irratti hin ka'ini. Waan inni siin jedhu hundumaa ba'eessa goote yoo dhaggeeffatte waan inni sitti dubbatu hundumas yoo raawwatte warra siin mormaniin nan morma warra diina sitti ta'anitti immoo diina nan ta'a jedhee waaqayyoon Museedhaaf waadaa gale. Maqaa ergamootaa gaafa waammannu maqaan waaqayyo keessa waan jiruuf. Maqaa qulqullootaa gaafa waammannu maqaan waaqayyo waan irra jiruufidha malee nuti qulqulloota waaqessuun Gabrielii fi Mikaa'el fa'aa waaqessaa hin jiru. Gabrieliin fa'aan ergamoota waaqayyotu isaan uume. Seera Ibroota boqonnaa 1:7 irraa kaasnee gaafa dubbisnu macaafni keenya maal jedha? Waaqayyo ergamoota isaayyuu ama akka qilleensaa fi ibiddaa taasifatee uume jedha. Amala isaanii akka ibiddaa kan gubuu danda'u. Akka qilleensaa saffisa kan qaban dafanii kan nama qaqqabuu danda'an taasisee uume jedha. Amalli keenya immoo amala fooniiti. Nama dadhabaadha nuti. Dadhabuu dandeenya waan ta'eef gargaarsa nu barbaachisa. Akka nu gargaaraniif immoo waaqayyoon sin eegu nuun jedhee nuuf kenneera. Tiksee gaarii taasisee erga nuuf laatee isaan kabajna ni jaallanna. Kabaja qabu waan ta'eef ni kabajna. Namaafuu gajjennee hin kabajna. Nama akka keenyaa fuun kan uffatuyyuu gajjennee kabajna. Luka isaatti kufnee nagaasa gaafanna nama nu wili tokko. Eebba sirraa fudhanna jennee abboolii keenya miila dhinna miti gajjennee. Ergamoonni waaqayyo immoo kana caala kabaja qabu. Ulfina qabu waan ta'eef ulfina kanaaf ulfina isaan irraa argachuudhaaf kabaja isaan irraa argachuudhaaf isaan kabajna. Kabaja sagadaa ulfina kabajaa isaaniif saganna malee waaqni keenya abbaa ilma hafuura qulqulluu sadummaaf tokkummaatti kan waaqeffamu Sillaasee qofadha. Waaqa tokkootiin alatti ortodoksiin waaqa biraa hin qabu jechuudha. Kanaatiif egaa wanti beekamuu qabu isinis akkuma kaastanii jarreen kun waaqessuu fi kabajuu waan gargar baasan natti hin fakkaatu. Yaada isin nama irraa kaastan irratti waaqessuun eenyudha eenyuun waaqessina keessumaati manni kiristaanaa keenya gosoota sagadaa ni qabdi. Isaan kana keessa jarri kun garuu waaqessuu fi kabajallee adda hin baasne jechaadha. Maaliif warra na kabajan isaan kabaja warra muna tuffate nan isaan tuffadha akkuma jedhu maaramii Gabrielii gaafa jennu hin kabajne malee waaqessine miti. Kanatti beekamaan dirqamadha. Isa kana immoo abbaa kabajaa kan ta'e isaaniin kan kabaje waaqayyo uumaadha waan ta'eedhaaf kana beekuun dirqama ta'a. Inumaayyuu immoo egaa amma gosoonni sagadaa mana kiristaanaa kun maal fa'idha? Waaqayyoof sagada akkamii qulqullootaaf sagada akkamii laanna isirratti yaada isin qabdan yoo jiraate. Waa'ee sagadaa gaafa kaasnu sagada jechuun maal jechuudha kan jedhu irraa kaasnee ilaaluun barbaachisaadha. Sagada jechuun jilbeeffannaa jechuudha. Eenyudhaaf jilbeeffannaa? Inni jalqaba waaqa nu uumeef kan nuti jilbeeffannu. Maaliif isaaf jilbeeffannaa? Ati uumaa kooti, ati waaqa koodha, situ na uume, situ na jiraachisa. Hunduma dabarsitees baraan kan jiraatu sidha ulfinniif kabajni siif haa ta'u jennee isaaf saganna. Sagada gaafa jennu dhala namaa qofa miti waaqaaf kan sagadu. Ergamoonni waaqayyoo qulqulloonni waaqayyoo waaqayyoodhaaf ni sagadu. Macaafa Isaayyaas raajicha boqonnaa 6 gaafa dubbisnu akkas jedhee barreeffame. Kirubeelii fi Suraafeel warri ta'an warri koochoo 6 qaban bifti isaanii qaamni isaanii ibidda kan ta'e
fuula Sillaasee fuulduratti dhufanii qulqulluu jedhanii walitti lallabanii kabajaan sagadaan isaaf sagadanii galata isaaf dhiyeessu jedhee kaa'e. Halkaniif guyyaa boqonnaan isaanii sagada. Nutis kan sagannuu fi waanumaa keenya ta'eef jalqabumayyuu uumamni dhala namaa Waaqayyoon akka galateeffatuu fi akka dafqee akka inni hojjetee nyaatuuf Waaqayyo Addaamiin uumee waan isaaf barbaachisu dursee isaa qopheessee gannata keessa kaa'eera. Akka inni achi keessatti nagaan jiraatee Waaqa isaa waaqessaa jiraatuuf cubboo hojjenne irraa kan ka'e immoo ba'aan kun hunduu dadhabbiin kun hunduu nutti dhufeera jechuudha. Haa ta'u malee egaa gaafa sagannu egaa inni jalqabaa yaamlikoo sigdata kan jedhamu jira. Sigdata sagada waaqummaa. Sagada waaqummaa gaafa jennu eenyu saganna? Waaqayyoodhaaf saganna. Waaqa waan ta'eef uumaa keenya waan ta'eef kan nu jiraachisu kan bitu kan dabarsu isa waan ta'eef Sillaaseedhaaf ni saganna jechuudha. Gaafa sagannu immoo akkamitti maal jennee sagannaa? Abbaadhaaf nan sagada, ilmaaf nan sagada, Hafuura Qulqulluudhaaf nan sagada. Galanni abbaaf haa ta'u, galanni ilmaaf haa ta'u, galanni Hafuura Qulqulluudhaaf haa ta'u jennee ni saganna. Kana qofa miti eebba isaadhaan yeroo kanaan eebba isaa kan nuuf kenne, humna isaa kan nuuf baay'ise, hanga yeroo kanaatti kan nuun gahe, jaalala isaa guddaadhaan kan nu eege, kennaa fi eebba isaa kan nuuf laate Waaqayyoodhaaf nan sagada jennee Haalleluuyaa abbaadhaaf, haalleluuyaa ilmaaf, haalleluuyaa Hafuura Qulqulluudhaaf jennee ni saganna. Qulqulluu isa jiraataa qulqulluu sanduulee bara baraan kan jiraatu jennee qulqulluu Elshadaay, qulqulluu Adoonaay, qulqulluu Tsaboot, Yaahwee jennee qulqulluu ilma durboo Maariyaam, qulqulluu Yesuus Kiristoos, qulqulluu Amaanu'el jennee Waaqayyoodhaaf saganni sagadamu kuni sagada maali? Sagada waaqummaa jedhama. Kanaanis immoo diina keenya ni injifanna. Maaliif diina keenya injifanna? Diinni jalqabumayyuu Waaqayyoodhaaf hin sagadu, Waaqayyoodhaaf hin bitamu jedhee waan Waaqayyoodhaaf mormeef gara Si'oolitti gara biyya lafaatti darbatameera. Gaafa nuti immoo Waaqayyoodhaaf sagannu inni hin jaallatu sagadaatiin immoo ni kufa waan ta'eef Waaqayyoodhaaf sagannee diina keenya immoo ittiin kuffachuudhaaf Waaqayyoof saganna. Inni biraa Tsaggaa Sigdata sagada kabajaa kan jedhamudha. Sagada kabajaa kan jedhamu immoo fakkeenyaaf akka ergamaan Waaqayyoo qulqulluu Gabri'eeliin qulqulleetti durboo Maariyaamiidhaaf sagadee sagada kan hin sagannaa jechuudha. Kennaan ayyaanaan kan guutamte, kennaadhaan kan guutamte, nagaan siif haa ta'u yaa ayyaana qabeetti jedhee sagada kana sagada kabajaati, sagada ulfinaati jechuudha. Akkuma inni ishee kabaje nutis immoo qulqulloota akka ishee kan ta'aniif sagada kana ni dhiyeessinaa jechuudha. Inni sadaffaan immoo sagada gaabbiti. Cubbuu hojjenneef, yakka raawwanneef, balleessaa balleessineef, waan raawwanne sanaaf sagannee dhiifama Waaqayyoon kan itti gaafannu. Dhiifama Waaqayyoon kan itti gaafannu, dhiifama nuuf godhi yaa Waaqayyo balleesseera. Badii kiyya natti hin murin jennee Waaqayyoon dhiifama kan gaafannu. Kiraa laayisoon Yesuus jennee kan sagannu. Kiraa laayisoon Kiristoos, kiraa laayisoon Amaanu'el jennee yaa Waaqayyo gooftaa koo ati na fayyisi. Giiftii keenya durboo Maariyaamiidhaaf jedhiiti ati na maari na fayyisi jennee sagada kana ni sagannaa jechuudha. Kun maaliidhaaf sagadama? Sagada gaabbiti. Cubbuu balleessineef yakka raawwanneef waa'ee badii keenya yaadachaa kan sagannudha jechuudha. Inni arfaffaanii sagada kabajaa የክብር ስግደት kan jedhamu jira jechuudha. Kun immoo guyyaa ayyaanotaa kan sagadamu jira. Fakkeenyaaf ayyaanota akka qulqulluu Mikaa'el, qulqulluu Gabri'eel guyyaa sanatti nagaan siif haa ta'u yaa qulqulluu Mikaa'el jennee qulqulluu Mikaa'eliin Waaqayyotu aangoo isaaf kenne, kennaa Waaqayyotu isaaf laate, kennaa Waaqayyo qabu kanaan immoo maqaan Waaqayyo isa keessa jira. Kanaaf jecha kabaja kana ni dhiyeessinaaf. Akkuma qulqulluu Mikaa'eliin Gabri'eeliin durboo Maariyaamiidhaan nagaan siif haa ta'u jennee nutis immoo qulqulloota warra ta'an kan akka Mikaa'eliif qulqulluu Gabri'eeliif haadhaan nagaan siif haa ta'u yaa qulqulluu Gabri'eel jennee nagaa kabajaa ni dhiyeessina. Ergamootaaf miti qulqullootaaf miti mana amantaa keenyaaf iyyuu nagaa kabajaa ni dhiyeessina. Fakkeenyaaf namni tokko gaafa mana qulqullummaa tasaallamu callisee miti kan tasaallamu yookiin immoo nagaa dhiyeessaaf. Nagaan siif haa ta'u yaa qulqulleettii mana amantaa fakkaattii Yerusaalem ishii samii kan taate jennee taabota achi keessa jiru maqaa dhoofnee kabaja keenya ibsuudhaaf akka jaallannuuf akka kabajnu ibsuudhaaf kabaja kana ni ilaannaaf jechuudha. Kanaaf sagada kabajaatiin arfaffaan inni dhuma guyyoota ayyaanotaa kan sagadamu fakkeenyaaf sanbataaf qadaamee 29 gaafa guyyaa 12 gaafa guyyaa 21 gizit ba'aalaat yookiin immoo guyyoota daangeffaman kan jedhaman jiru. Akka mana amantaa keessatti keessumattuu sooma guddaa keessatti guyyooliin kun hin sagadaman. Guyyooliin kun hin sagadamanii sagada dhuunfaas namni sagadu yookiin immoo sagada gaabbis gaafa namni sagadu guyyaa kana hin sagadu. Garuu hin sagadu jennee jala murree dhiisuu hin dandeenyu. Kan sagaduu qabu ni sagadaa jechuudha. Fakkeenyaaf sagada waaqummaa gaafa jennu yeroo kamuu waaqni waaqeffama. Sanbataaf qadaameen jedhamu.
baraama baraatti waaqni waaqeffama waan ta'eef sagada waaqummaa kana sagada waaqayyoodhaaf ni dhiyeessinaa ni sagannaaf. Guyyoota ayyaanotaa kana immoo maal jennee saganna kan jedhu galanni abbaadhaaf haa ta'u sibaat la'aaf sibaat la'uul sibaat lamanfes qidduus እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል jennee qulqulluu jennee waaqayyoodhaaf guyyaa kanatti sagaduu hin dandeenya. Kanaafiyyuu nuti gabaabumatti sagada gaafa jennu sagada kana addaan baasnee beekna. Eenyuudhaaf saganni waaqummaa akka sagadamu, eenyuudhaaf immoo saganni kennaa akka kabajamu, akka sagadamu addaan baasnee beekna malee callisnee hundumaaf haal tokkoon haala wal fakkaataadhaan saganna miti. Sagada waaqayyoo waaqummaa isaadhaan saganna. Sagada qulqullootaa immoo kabaja isaaniidhaaf ulfina isaaniif kabajuudhaaf ni sagannaafi malee walumaa galatti sagada kana gaafa sagannu duuchaadhumatti sagada waan jedhameef jilbeeffannee kaanee adda keenyaan lafa tuqnee hundumaaf qulqullootaafis waaqayyoodhaafis walitti makne hin sagannu. Kana addaan baasnee beeknaa jechuudha. Baay'ee gaariidha. Barsiisa yaada kaastan yaada bal'aadha kan isin kaastanii. Egaa akkuma beekamu gosoota sagadaa keessaa kan kennaa kan waaqummaa fi kan amanaa jechuudhaan adda baasanitti himtamee jirtuuti. Egaa asirratti kana beekuun dirqama keenya ta'a. Minaalbaata gaafa guyyaa ayyaanota garaagaraa asirratti wanta hin dabalu gizit baala ayyaana dhorkaa isin jettan kan irratti gaafa Mikaa'elaa gaafa 21-29 ayyaanota waggaan kabajaman taabonni qulqullootaa raajotaa ba'utti yaastabirkoo sigdat yookiin immoo sagada jilbeeffannaadha kan ta'u. Kanas adda baasnee beekuu qabna. Guyyaa sagadaa keessaati saganni jilbeeffannaan guyyaanuma kamiyyuu kan taasifamudha. Saganni garuu kaanee kufnee sagannu sun guyyaa ayyaanota kaanii dhorkama. Kanaaf haa ta'u garuu sagada waaqummaa sagaduu kan qabnu gooftaa keenya uumaa keenya Iyyasuus Kiristoos qofaadhaaf. Fakkeenyaatiif የጸጋ ስግደት kan jennu kun qulqulleetti dubroo maaramiidhaaf kan ta'udha. Manni kiristaanaa eenyuun akka waaqessitu, eenyuun akka kabajju, yoom akka kabajju, maaliif akka kabajju kitaaba qulqulluu bu'uura godhachuudhaan ni sagaddi jechaadha. Sanas haa ta'u sana garuu waaqni keenya isa nu fayyise, isa nu uume, isa qaraanii warra nu oole qulqullichi Phaawulos akkuma dubbate nun garuu isa fannifame Kiristoosiitiin ni lallabna እኛ ግን የተሰቀለውን ክርስቶስን እንሰብካለን akkuma jedhe qulqullichi Phaawulos waaqa nuuf du'e waaqa nu fayyise wallaallee miti. Karaa biraa barsiisaa keenya maal jedhu shakkitoonni kanaa wal qabsiisanii karaanis jireenyis dhugaanis balballis anadha kan jedhu yeroo baay'ee ni dubbatu jechaadha. Kana jechuun maal jechuudha? Kana jechuun qulqulloota hin kabajinaa jechuudha laata? Kabaja qulqullootaa hin barbaachisu jechuudha laata? Karaan anadha, jireenyi anadha, balballi anadha gaafa jedhu maal jechuu yaadeeti jechuu kun yeroo baay'ee shakkitoonni karaanis jireenyis balballis anadha jechuudha yeroo isaan kaasan ni mul'ata waan ta'eedhaaf. Kana jechuun haadha keessan waaqa keessan qulqulloota waaqayyoo ergamoota waaqayyoo hin kabajinaa jechuudha laata? Walitti dhufa jechi kun yeroo baay'ee kan hin kaasu waan ta'eef. Shakkitoonni yeroo baay'ee karaanii sanadha, jireenyi sanadha waan ta'eef Yesuus Kiristoos akkana jedhee waan jiru jireenyi isaan ala hin jiru. Kanaafuu Yesuus Kiristoositti kottaa amanaa jedhu sirriidha. Jireenyi isaan ala hin jiru. Yesuus Kiristoos waaqadha. Ilma durboo Maariyaam ilma waaqa abbaati. Kanaaf waaqummaa isaadhaan namni itti shakku hin jiru. Ni amanna waaqa akka ta'e waaqa dhugaadha, waaqa tokkichadha. Abbaa isaa wajjin qixxaadha, hafuura qulqulluu wajjin qixxaadha. Sillaasee gaafa jennee amannu sadiis tokkos jennee amanna. Sadummaan isaanii qaama maqaadhaan gaheedhaan. Tokkummaan isaanii immoo uumuudhaan, fayyisuudhaan, jiraachisuudhaan, aangoodhaan, waan hundaan barbadeessuudhaan addunyaa kana dabarsuudhaan tokko. Kanaaf wangeela Yohaannis boqonnaa 30 gaafa dubbisnu anii fi abbaan tokkodha jedhe. Kanaaf Yesuus Kiristoos jireenya anadha gaafa jedhu jireenyi isadha. Jireenyi isaan ala homtuu jiru. Waaqan ala jireenyi hin jiru. Namni gaafa bahee galu waaqayyoodhaan. Gaafa qotatee callaa gaarii argatu waaqayyoodhaan. Deemee gaafa karaa kutu waaqayyoodhaan. Waan hundumtuu waaqayyoodhaan ala hin ta'u. Wanti waaqayyoodhaan ala ta'u hin jiru. Ortodoksiinis kana tolchitee beekti. Waaqan ala homaa gochuu akka hin dandeenye ni amana. Egaa Yesuus isaan jedhan kun kan biraa akka ta'e kan biraati laata kan isaan akkana jedhan. Nuti kan beeknu ilma durboo Maariyaam ilma waaqa abbaa beekna Yesuus Kiristoos. Jireenya anadha. Asirratti walumaan qabatinaa deebistuuti. Maqaan isaa sirriin Yesuusidha moo Iyyasuusidha? Iin sun iin amma fakkeenyaaf macaafa afaan Amaariffaa keessatti afraashinaat jedhu abbooliin keenya fakkeenyaaf sabaawii fi sabaawii yoo jenne amma
lammummaa fi lammummaa ala jenna. Bakka inni jirtu sun inni sun jecha sana hin diigdi waan ta'eedhaaf Yesuus isa jedhu dhiisanii isaa Yesuus jedhu. Kana jechuun jecha sana diigaa jechaadha. Yesuus jechuun jiraataa jechuudha yookiin immoo fayyisaa jechuudha. Kanaaf garuu maqaa kana irra butaan iyyuu waamu waan ta'eedhaaf jarri kun amma Yesuus immoo Yesuus jedhu asirratti. Ishii kana kaasuu barbaade. Ani kan hin kaasuu barbaade dubbicha keessa bal'annee deemuun barbaade. Nuti kan beeknu ilma durboo Maaramiidha jennee. Ergamoonni Waaqayyoos dhalachuusaa kan lallaban. Achirratti ammas barsiisaa sinan dhaaba. Ergamaan Waaqayyoo raajii Isaayyaas boqonnaa 14 gubbaa irratti kun durboo dhufooftee ilma dhiiraa deesse. Maqaa isaa Amaanu'eel hin jedhu yookiin immoo Wangeelaa Maatiyuus boqonnaa 2 irrattis fayyisaan innis Yesuus Kiristoos jedha malee Yesuus hin jedhu. Kun kitaaba qulqulluudhaan iyyuu walitti bu'aa laata kan jedhu mi'a. Kanaaf ishii kana kaasuu barbaade. Jarri maal barbaadanii maaf akkas jedhu garamittis immoo nama waamaa jiru ishii jedhu beekuudhaa fi jalqabuma akka kaasne nuti kan beeknu ortodoksiin kan beeku isa dhugaa isa ganamaa isa jalqabaa Yesuus Kiristoos hin beeku. Addunyaan kun uumamuun dursa. Uumamtees immoo bara baraan kan jiraatu alfaa fi omeegaa kan ta'e bara baraan kan jiraatu Waaqayyotti ni amanna. Yesuus Kiristoos waaqa akka ta'e isaan malees immoo jireenya akka hin jirre amanna. Jarreen kun immoo gaafa nu waaman maal jedhanii nu waamu? Maal fudhadhu eenyutti amani eenyudhaan ala jireenya hin jiru jedhanii nu waamu gaafa jenne Yesuus miti kan isaan jedhan. Yesuus jedhu. Aayi sana yookiin immoo ishii jettu kana biraa kaasanii maqaa isaa isa sirrii sana jijjiiranii Yesuus jedhanii kaasu. Yesuus jechuun fayyisaa addunyaa jechuudha. Qoricha addunyaa jechuudha. Har'a magaalaa Daawititti qorichi isin dhalateera jedhanii dhaloota isaa ergamoonni Waaqayyoo kan dubbatan. Dhalachuu isaatis duras immoo raajonni kan raajan. Dhalachuu isaa immoo Beetlehem keessatti kan argine arga durboo Maariyaam irratti kan argine ilma Waaqayyoo kan ta'e Yesuus Kiristoos isa amannanti. Amannes isaan jireenya arganne isaan alas immoo jireenya hin jiru. Yesuus Kiristoos mataa isaa maal jedhee dubbateera? Ani muka jirma waayiniiti jedhe. Ani jirma waayiniiti. Isin immoo damee kooti. Anarraa addaan baatanii akka mukti waayinii jirma isaarraa hundee isaarraa addaan bahee baalli isaa irraa citee gogusan anarraa addaan baatanii uumaa gochuu hin dandeessa jedhee kaase. Isaan ala homtuu akka hin danda'amne isaan ala jireenya akka hin jirre lafa kaa'eera. Kanaaf isaan ala uumaa gochuu kan hin dandeenye. Eenyuun ala waaqa keenya kan ta'e Yesuus Kiristoosin ala. Kanaafuu isaan ala uumaa gochuu hin dandeenyu jennee Yesuus Kiristoosin amanneera. Amantaan keenya immoo har'a miti. Kaleessa jalqabarraa jalqabeeti. Barootaan kan hin lakkoowwamne uumama keenya irraa jalqabnee Addaam irraa jalqabnee waaqa kana waaqessaa ture. Hanga dhumaattis immoo waaqa kana waaqessinamti. Har'a garuu shakkitoonni jaarraa 17ffaa keessa kaleessa dhufanii Yesuus fudhadhu jedhan. Yesuus nuun hin jenne maaliif fudhannee jirra kanti? Amannee jirra jalqabuma Addaam irraa iyyuu jalqabnee Yesuus Kiristoosin amannee jirra. Hin mul'anne malee waa'een isaa kakuu moofaa keessatti dubbatamaa ture. Daawit waa'ee isaa kakuu moofaa keessa taa'ee waan kakuu haaraa keessatti ta'u dubbachaa ture. Akka inni cuuphamu galaana argitee akka isa baqattu. Akka inni Beetlehemitti dhalatu. Durboo irraa akka inni dhalatu kan akka Isaayyaas fa'aa raajaa turan. Waan haaraa miti jechuudha nuuf. Yesuus Kiristoos jalqabuma irraa kaanee ni beeka. Innis immoo nu beeka. Tikseen hoolota isaa hin beeka. Hoolonni isaas immoo tiksee sana hin beeku akka jedhee dubbate Yesuus Kiristoos tiksee hattuu kan ta'e akka nu nanneef ni beekna nuti. Isaan kun warra hattoota ta'anii dhufanidha. Maqaa isaa fakkeessanii innis immoo dubbateera. Maqaa kiyyaaf fakkeessanii hin dhufuuf eeggadha akkuma nuun jedhe sana Yesuus Kiristoos fudhadhaa nuun hin jennu. Yesuus fudhadhaa nuun jedhan. Nuti immoo Yesuus Kiristoos fudhannee waan jirruuf Yesuus hin barbaannu. Yesuus jechuun immoo suusii jechuudha. Araada jechuudha gama biraati. Kanaafuu isaanii kan fudhadhaa nuun jechaa jiran Yesuus osoo hin taane Yesuus fudhadhaa jedhu suusicha fudhadhaa jedhu suusi sun immoo egaa akkuma argitan keessa gallee arguu baanne warreen keessa galanii baanii nutti himan suusi sun gaafa achitti maqaan isaa waamamu namoota hedduu kan dalagsiisu kan lafaan reebu kan dunuuffachiisu dukkana keessaati gara ifaatti kan nu baase waaqa sana dagatanii gara dukkanaatti kan nama deebisu gaafa kadhatan dunuuffatanii akka kadhatan kan godhu ifa kan hin jaallanne dukkana kan jaallatu kan mataa isaanii waaqa tolfamaa ofii isaanii uummatanii waan ta'eef nuti isa kanaani ortodoksiin namoota hin baranne hin beekne yoo ta'e malee namni kanaan shawwadamee yookiin immoo gowwoomfamee gara sana deemuuf hin jiru. Nuti kan beeknu Yesuus Kiristoos waaqa dhugaa beekna isaan ala sumtu akka hin taane hin beekna. Inni immoo kadhatamaadha malee kadhataas miti. Kan isaan jechaa jiran immoo inni nuuf kadhata jedhaniiti. Inni nuuf kadhata jedhaniiti eenyu akka kadhatu immoo ibsanii hin jiran.
Waaqa abbaa hin ganu, waaqa ilmaa hafuura qulqulluu dhiisanii immoo Yesuusin waaqa keenyadha jedhanii amanu. Booddee immoo nuuf kadhata jedhanii amanu. Mataa isaanii walitti isaan jalaa bu'eera waan ta'eef kanaafiyyuu dursa nuun fudhadhaa nuun jechuu sirra ofii isaanii waan fudhatanii jiran osoo sirriitti addaan baasanii beekanii gaariidha jechuu barbaada. Ishi guddaa galatooma yaada ibsaa bal'aan laattanii keessumaa raajii Ermiyaas boqonnaa 31 irratti yookiin immoo raajii Ermiyaas boqonnaa 34 gubbaa irratti eenyumtillee ollaa isaa eenyumtillee hiriyaa isaa obboleessa isaa obboleettii isaa waaqayyootiin hin beeki jedhee hin barsiisinii jedha. Kana jechuun dursanii na beekaniiru jedha waan ta'eedhaaf jarri kun waaqayyoo fudhadhaa gaafa jedhan waaqa haaraa dhufe jiramoo amantaan haaraa jiramoo maalirraa ka'uudhaani egaa akkuma beekamu amantaa haaraa waaqa haaraa gooftaa haaraa hin qabnu. Jarreenumti kun ofuma isaaniitiif immoo gaafa waaqayyoon yookiin immoo Yesuusin fudhadhu jedhanii waaqayyo ni amanama moo ni fudhatama ishee ibsa xiqqoo dhugataniitu kanumaatiin golame. Kana gaafa jennu inni jalqabaa fudhadhaa gaafa jedhu ofii isaanii dura fudhataniiru kan jedhu barbaachisaa. Miti waaqayyo numti fudhatamuu danda'a. Isa kanatti hin deebi. Ofuma isaaniiyyuu fudhataniiru kan jedhu. Ni fudhatama immoo yoo ta'e akkamitti fudhatama? Daabboon harkatti namaa laatama. Akaayiin harkatti namaa qicama yookiin immoo galaa ta'ee guduufamee namaaf kennama. Waaqayyo hafuura harkaan hin qaqqabatamu. Gaafa namaa kennamu akkamitti namaa kennama? Kun akaayii miti hammaaranii namaan laatan. Hammaaranii namaan laatan. Akkamitti kan fudhatamu? Kanaafi inni kuni gowwoomsaa guddaadha. Yesuus Kiristoos waaqa fudhadhaa gaafa jedhamu waaqni kan fudhatamu akkasitti miti. Waaqa wajjin kan wal arguu hin danda'amu akka Abrahaam barbaaddatetti waaqa ifaatinatti mul'adhu jedhee barbaaddatee akka argate. Hojiidhaan amantaadhaan argama waaqa. Cuuphamuudhaan argama waaqa. Mana kiristaanatti dhufanii 40 guyyaa 80tti cuuphamanii kennaa hafuura qulqulluudhaan laatamudha kan fudhatamu malee sila fudhadhaa waan namaan jedhamu addaraasha duwwaa keessattuu bakka homtuu hin jirretti kadhannaan bakka hin jirretti bakka waan inni guutuu ta'e seerri mana kiristaanaaf macaafni qulqulluu jedhu hin jirretti Yesuus Kiristoos hin argamu. Macaafni qulqulluun mataa keessan gaduuf qabaanu seerri dhiirotaa kaawwamee jira dubartootaa kaawwamee jira akkaataan teessumaa fi rifeensa uffannaa keenyallee kaawwamee jira. Yesuus Kiristoos bakki inni itti argamu bakka qulqulluutti argama. Bakka dhugaan jirutti argama. Laphee qulqulluu keessatti argama malee callisee dhiirri dubara fakkaatee dubarri immoo dhiira fakkaatee bakka itti argamutti miti kan argamu. Macaafni qulqulluun dubarri tokko gaafa mana kiristaanaa deemtu jedha. Mataa ishii haguuggattee maallaan jedhuudhaan gadi of jedhummaadhaan haa deddeebitu qamisii dheeraa uffattee haa deebitu jedha. Darbees immoo waan isheen gallallee manatti abbaa manaa ishee gaafattu malee dubartiin haa barsiistuu dhiira irratti isa bu'aa qabaattu hin jedhu jedhee kaa'e. Seeradha kun seera waaqayyoo deeguu hin dandeenye. Har'a immoo achitti yoo laallee haboo kan qabu dubartoota irra caala. Ni barsiisu, ni faarfatu, uffannaa isaanii yoo laaltan surreedhaa waa biraa. Bakka akkanaatti hin argamu waaqni. Maaliif macaafa qulqulluu seera sana cabsaniiru? Isin jedha. Yoo seera koo eegdan sinfiroota kooti diinota tokko isin hin jedhu. Seera isaanii eegne taanaan immoo diina waaqayyooti jechuudha. Bakka ofii isaanii diina waaqayyoo ta'anii jiranitti immoo nu waamu jechuun diina waaqayyoo ta'a diina waaqayyoo nu faana ta'a jedhanii nu affeeruu isaaniiti waan ta'eef bakka akkasiirraatii of eeggachuun barbaachisaadha. Kanaafuu Yesuus Kiristoos kan fudhatamu waaqni kan fudhatamu dhugaadhaan amantaadhaan lapheedhaan aarsaa dhiyeessuudhaan cuuphamuudhaan gaabbii galuudhaan foonii dhiiga isaa fudhachuudhaan fudhatama malee waaqni harkatti waan namaa laatamu miti waan ta'eef isa kanarraa beekuun barbaachisaadha. Iyyeedha asirratti wanti dabalu guddaa galatoomaati. Egaa akkuma beekamu kiristaanni waaqayyoon kan fudhatas yoo ta'e waaqayyoon hin amanama hin fudhatamas yoo ta'e dubartoonni dhalatanii gaafa 80